abbichuuf isin eege abbichuun wanni jawaar gara sin gubaa qotta wanni jawaar kana maatti duultanaan jedha waan jawaar dhiyoo kana dalage osoo dhageettanii oromoof namni biraa adda baatan garuu maal godhan tagaraa garatti jagnummaan oromoof sanaan beekamti wal nu nyaachisuu wanni dalagan laaftuu miti wal nu nyaachisuu bara osoo abbichuullee waan ta'e oromoo wal nyaata gaafa abbichuun wallagga dhaqe waan jedhan namtichi fayyaalessaa morma namaa jala seenaa achi morma irraa murraa jedhan ammallee baaleetti achi warra baalee kana baalee jechaa jira achi balaa itti buufna jedhanii qophaa'e yaa dayyuuso ilmaan si kooman doona egaa karaa kanaan diqaalaa ganda hundaa guurtee galteenii fi ilma sidaamaatiif kan afxanyaa ka walaayitaaf kan baata ka Hayila Sillaaseetiif dargii dhageetta ka ganda keetii guurtee si keessa jiru kan of keessaa qulqulleessuu baatte seenaan kan keessi xuraa'ee baduu deemtaa jechuudha. Soo kanaaf akkasii nafxanyoonni illee kanaan deemti daamaan kii yeroo fuudhee karaa irraa naan baya warra siyaasaa badaa kaabeetuun warratti kallee barannee dhagaa tokkoon shimbira agartee 10 dhoofna lama jedhanii an 10 dha'uu danda'a dhagaa tokkoon shimbira 10 nam akkamtu astaa karaa tiktookii nama almost 300 jala geettanii amma nyaatan nama garii hin taane hedduun warra badaa maal jedhan namtichi kun jedhu beeka ganda kiyyaatiin beeka. Bututtuu gartee Mustafaanas gubbaa dhufee sooshaal miidiyaa kanarraa bookkisuuf irra dhabdu jira. Warra yoo anjawaarii maqaa dha'e gartee surri albeelitu jira. Daaddaa kennaa akka nuqanii biyyaa baasan illee dubbiin dhaqqabuun oolte dheeras keessaa ba'u jira. Barreessuu illee dandeettu arge. Ani raambuu akkam gootati. Isinti megabbamne leenca eegeen qabanii qeeras eegeen qabanii qaban gadi hin dhiisanii jedhan. Haganni uummata saba Oromoo irraa bu'ee ool as deebi'ee Oromoo tahee anqabsaa Oromoo jedhee hamaaf kijibaaf Awurooppaa keessa deemee keekii nyaachaa haga inni saba Oromoo xiqqeessuun dhiisinitti dhageettani haga inni saba Oromoo xiqqeessuun dhiisinitti irraambuu maaliif isatti dhufe kaasuun yoo Mustafaan nan tuqin jedhee Oromoo tuquu dhiisu awardiyaa Oromoo saba kiyyaatu lubbuu tiyyallee yeroo kiyyallee kalee kenneef warri isaaf duttan ammoo jawaaruun gayaadha jaba jechaan jirtan jawaar jaba eegattan dhiisa bira deebi'a biyya bulchuutti hin jiru akkanumti kodhaa dubbatu gabbaye haga inni Tigreef dhiifama haga inni TPLFif nafxanyoota jalaan galinitti yookaan Oromoo jedhee as dhufu yookaan Amaara jedhee galu yookaan Tigre jedhee galu yookaan Shaabiyaa jedhee galu yoo ambi akkam bijettu an takkaan jennee Yaman hin jenneen takkaan takka maaliif hin beeku haa dilii rabbi waliin nanatti ammoo Arsii mitiin Arsii yoo jedhee kamuun ilma sikkoo mandoo keessatti abbaa torba laakkataa dhufu takka irra deebi'a mallee abbeeraa obboleessa abbaa fidu hin qabu obboleessa maammadaa fidu hin qabu ka adda biyyaa gosaa fidu Arsii ilma abbeeraa Arsii Arsooma keessatti haan fayyisuudha yoo san irraa bu'a he's not Arsii akkas inshallah qaalii babbareedduu ilmaan Oromoo warra wayii taskee jira bare mataa irra qoo jira gamana argu jira doktora profeesara nu jala taabeettani warra kulloo nun jedhu yes Mustafaan kulloon jimmaami an jimma wallaggaan shawaan guji warri jawaariif gungumtan leencoo lataa wallaggaan Daawud Ibsaa wallaggaan dhugaa saba koo wallaggaan jedha ukkeerraa kaase Jawaar Mohammad yoo inni ka Arsiin ta'e dhiisii Arsii ta'e inni saba Oromoo irratti Oromoo uummata guddaa kana irratti natu sii beeka karaa deemi na jala deemi suufa natti biti miila kiyya dhungadhu jimaa ciree afaan na kaayi hoggana kiyya jedhi jagna kiyya jedhi hayyuu kiyya jedhi inni naan jedhe Oromoon akkasii gaya raafee lafatti gartee fantashir jagni Oromoo hayyuun Oromoo beekan Oromoo lagni hundi dhiira kennaan dubartiin Oromoodha jagnoota hayyoota bakka feetti dhaqe Oromoo keessa bakka feetti
ani Oromoodha jedhee afaan Oromoo dubbatee eenyu saggaa'ee danda'annaati. Ammoo warri sobamtan sirba onnaa dhagaati kasa geerarsi eenyu seenaan si yaadatu jedhamu rabbi alaalamuuf jedha. Maramee harkaa kaasaa kun fayyaalessanu jala yaa'uuf obboleessi koo nagane maaloo na waama guddinni haa argu malee eenyuttan himaaya firaa garaa tokkocha dhalannee kuruphifnee bashannannee natti qabsaa'uuf tirtiraa eenyuttan himaaya firaa. Abbaa warraa jalaa ajjeesanii illee harkaaf xixiqqoo isin akka hubaltaniisa. Abbaa warraa isin jaalattuuf waliin qabsoo miikees dabran jalaa nyaatte shaneen kalee. Waan nu taane Oromoof duullee Oromoo hin duune jedhan. Akkasii naftanyoonni illee tultul jettee gayyaatee warraa Gabratsiyoon deeggarra jettee walii galanii beektani. Warra deeggarra jettee gayyaateeti raayyaan ittisa biyyaa biyyee uffise adda akka garaa nu qabbanaa'utti. Akka jarri lamuun ka'uu hin dandeenyetti naannoo Laallibalaatti naannoo Laallibalaa bakka waldiilaa jedhamuu fi bakka gaas jedhanutti gizeen keessan dhumattee jirti addunyaa kanarraa deemaa jedhanii ayyoon ganda amaaraallee akkana bu'aa jirti hadha mardoo. Ammoo waan ajaa'ibsiise waan keessaa dhagaye keessa diroonii kan uummata keenya bitanii chaaloo jedheen fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa leencichi Oromoodhaa bitanii gaafa dubbiin jabaattee ganda amaaraa kanaa bu'anii min honaachuu jedhaniin. Walloo laayim abiyyee badabboo wallaggaa laayim ayyee badabboo shawaa laayim badroon iyyafachuun noo jedhaniin. So akkam haa goonu ree jedheen leencichi Oromoodha. Nuti kilaashii yeroo isinii fillu hin qabnu yeroo kilaash isinii fillu yookaan meeshaa lolaa wanni binnee fi diinota keenya akka barbaachiseef gosa meeshaa barbaachisee irra fayyadamuu qabna. Danda'aa jedheen. Adda warra gartee naannoo naftanyoota akkasitti chaalu jedheen. Eenyu Aliyyi Siraaj si dubbisa abbaa ergadhu karaa konnaati kootu karaa tiktookii Aliyyi Siraaj jawwee bira keettee dhuftee kootu sii kennaa kootu ishee atummaan nama dubbatee dhugaatu baasii waan barbaade sii kenna mormuuf arraboo qofaan as dhuftee naani teeknooloojii haa tolu gartee hojiin ala si godha mana hidhaa Mustafaatu jira achi si geessa karaa nagaa taate peejii kiyya seenii kootu soo kanaaf warri karaa naftonyoota illee akkasitti biyyeen isaan nyaattee jechuudha walumaa galatti bakka hin boqanne lafa hin galleetti ergaa jiran walii tumsuuf qophaa'e Oromiyaalleen akkasuma gandi shanichaallee warri gariin jawween dhiifama jawwee kana ka afaan maastikaa goone afaan keessan hin dhabamu maaliif inni bakka tiisisaa bakka hundaan dhabamu. Mee eegaa waa fidanii jawwee maxxaa shindee. Waan fi ergaa jiran inshallah wala xaayetu maa waliin deemna yoo keessana darban karaa tiktookii goota dinina na ergani yoo ka tiktookii fi warri karaa peejii dha yoo keessana darbani karaa tiktookiitiin goota karaa shaneetiin ammoo shaneelleen akkasuma jirti shaneerraa wanni dhageenye namoonni hedduun karaa sooshaal miidiyaa gubbaan argan warroota infoormeeshinii irraa argadhu bira dhaqee wanni sun tokkollee hin jirtu. Namoonni hedduun hatta warroonni karaa peejii warra afaan Amaariffaatiinis karaa hedduu gubbaa kan arge marroon karaa Red Crossiitiin fuudhanii karaa nagayaatiin waliin haasa'uudhaaf kun Keeniyaa jedha, kun Taanzaaniyaa jedha, kun whatever jedha. Baasanii jedhan san aga danda'u qotee dadhabeetti dhiise. Keessumaa waan qabu firee argadhe ammoo nama dhimmi ilaalu gaafachuu hin dandeenye. Inshallah boruu isinii gaafadhee bitaa ammoo oduun biraa kan dhufte galgala kan arge. Gareen marroodha. Marroon yeroo ammatti. I think amma ammoo waan kana gubbaa akka nama ija siyaasaatii yoo ilaalu marroo mootummaa waliin wanni haasaa jedhan sun dhugaa ta'etti ka jedhu fida. Maaliif warra maqaan isaa bilisummaa fi gamtaa jedhan namni warri kun hogganoota na fakkaatee bilisummaaf gamtaan akkasuma abdi gara tuulamaa jira bilisummaa fi gamtaan ammoo wallagga keessatti warra ajoota waraanaatii jedha formeeshinaan argadhe
warri kunneen marroon bitamtuudha gantuudha marrooni akka nama tokkooti ammaachi waan tokkollee godhuu hin danda'u nama tokko kan jedhu argadhe kun information bakka takka argadhe yeroo seenuuf deemu kana argadhe jechuudha. Akkasii yeroo ammaa kana keessatti shanee wal nyaachaa jirti wal nyaachi isaa wal nyaattu ammoo kan gartee isaan dhabamsiiftuu kan jedhu ka'e. Bakka kanatti jaram siyaasaatti yoo allaalu badaa warri kun yoo marroon galuuf deeme warra galuun barbaanne yoo ta'an takka karaa nagaatiin wanni jedhan kun dhugaa yoo taate tanaaf ololli kun deemuu oolu kan jedhu fudhee jechuudha. Sigalee tanaaf tana qulqulleeffadhee taallee shaallaa rabbi biraa taate boru qulqulleessee dhufe yoo marroon gale harka lamaanii ilil jennee fudhannaa jechuudha. Marroolleen faannoolleen namu maaliif karaa abbichuun deeme deemnaa jechuudha. Waan dhagaa jalaachuma jambar maaliif nama uf ajjeesaa jedhu abbichuun hin ajjeefnu jedhan. Diinni illee wallaalaa keenya ajjeesee nulleen ajjeefnu jedhe abbichuun. Namni adda gartee Oromoo jalatti hin bulu jedhu hunduu wallaalaa. Eeka namni laafaa haa ta'u jabaa haa ta'u adda Gabratsiyoon faati bargareeyyuutti jala deema. Gabratsiyoonii marraa meeqa kabalanii asii ari'anii qamisii marraa meeqa godhattee dubartii Tigraay irraa qamisii baafattee godhatte jagna keenya jedhee warra jala deemu jira. Seen boqqolloo qaccaqacceedhaan san. Dhagaa rakkoo tokko beektanii rakkoo nu qabu Oromoon. Sabni Oromoodhaa kuni aadaa nafxanyootaa dhaali. Amma immoo aadaa TPLF dhaali. Uummata Tigraay hin jenne, uummata Amaaraa hin jenne waa qabaadhu. Aadaa jennu aadaa nafxanyootaatii fi nafxanyaa nama waliin galu nafxanyaa maali? Nafxiin qawweedhaa nafxanyaa yoo itti dabalan namticha qawweetti amanu qawwee baatee deemu. Warri hadha qawwee baatee deemu bakka fedhe haadhu nafxanyaadha. Namni garii nafxanyaa akkas goonaadha qawwee baatee deema bareeda. Shanee qawwee baatee deemti nafxanyaa akkas goone. Nafxanya jechuun namti qawweetti amanu kan nuti gabaabdu. Amaaraa miti Tigree Guraagee Walaayittaan. Namticha san ka qawweetti amanu. Miliin qawweedhaan nu cabsee nafxanyaadha. Hayila Sillaaseen, Tewoodiroos, Yohaannis warroonni kun Mangistuu Hayilemaariyaamiif akkasuma Mallas Zeenaawii illee nafxanyaadha. Seenaa Itoophiyaa keessatti namni nafxanyaan ta'e Liji Iyyaasuuf abbichuudha. Warri karaa nagayaatiin akka ilma namaatti amanu. Warri maali amanu? Warri akka ilma namaatti yaaduu fi dhugatti amanuuf nagaatti amanu jechuudha. Qawwee qabattee nagaa buusa biyya bulcha yoo jette kijiba rabbi jibbe. Addunyaan dadhabdee Yurooppii warri gartee waggaa lola addunyaa lammaffaaf sadaffaa daaraa itti taatee biyyeen isii nyaatteeti qawwee lafa keettee demokiraasii ettee demokiraasii baattee dhufte jechuudha. Keenya akka gartee ganda keessaa reefu ligad deemu jiru ammallee qawwee guuratee deemu. Qawween gaafa ati fuutu namticha qawweedhaan araa kiiloo seene qawween baasuu dhatta jechuudha. Nama karaa filmaataatiin uummanni filatee dhaqe atis waan isa caalu qabattee dhuftee Tiraampii filaal kantiibaa Niiyorkii qaama filamilaan. Haga jirri adda fageenya qabanillee yeroo Tiraampiyoon maqaan isaa ifama qajeelootti hin qabanne inni dhufe ibin baajataa naan irraa muraa jedhe. Inni dhufullee yoo inni dhufu taate. Ni dhufe leencichi musliima aan musliim jedhee dhufe aan musliima. Bakka inni jibbu san gartee bakka inni naan taatu jedhee gartee Tiraamp itti cinqamu san balaa meeqa cinqinni itti seenu sani maal godhee bakkum sanii dhufee aan musliim jedheen kanayyuu miti kootu gurra dhagaa jirtaas kootu waan jenne waa hedduu keessa deemne qaama gartee. Akkasii morma namni ilaala pirezidaantii fi kantiibaa bulchaa magaalaa tokko pirezidaantii naannoo Oromiyaatiif abbichuu jechuudha. Warra dhaqawwee fuute guutuudhaatti nafxanyaa jechuudha. Nafti yaaggabe yoo afaan kaan beenne nafxanya jechuun naftiin qawween nafxanya yoo siin jedhan namticha qawweetti amanu yookaan ammoo qawwee baatee deemu ka qawwee amanu. Mataan isaa surriin isaa qawwee malee amanuu hin dandeenye. Si ajjeesa barsaluwaas kun atummaan dura dhaabbatu mataa sirraa buqqisa. Isa qawwee baatee deemu waliin nagaa gaafadhu ati mee amma warra Jawaarii fi warra Shaneedhaas fida affeere laal. Tokko kalee afuuffaa dhoobu. Maaliif? Isaan kan itti amanan lola yeroo siin kennan yoo ati waliin haasoftu akka ilma naas waliin haasan hattuu qoshaasha leebaa waa masiin maxxansuu barbaadan Oromoo miti siin jedhanii ati maal beekta siin jedhanii ati wallaalaadha siin jedhanii namtichi beekaan isa biratti nama nafti itti qawweetti amanu jechuudha. So kanaaf akkas yeroo isinii kenna inshaallah tuntanaa jechuudha. Gara kaaniin ammoo dubbiin jajjabduun gara Asiyaas Aforqii irraa dhufte isinii tuqee isinii kenna. Asiyaas Aforqii faati guyyaan laftitti dhiite. Sagantaan isaan lafa kaa'atanii pilaan isaan lafa kaa'atan jechuudha. Ibidda akkuma isiniin tuqee Tigraay darbina. Tigraay Amaara darbiti Amaarri Oromiyaa dabraa yoo Amaara Oromoo keessa bu'ee qabsiifame Oromoon ufiin gubdi. Achiin duuba maal jenna jedhan mammaaka isin yeroo baay'ee isiniin
waraabessin man namaa seenee ibidda ho'ifatte Oromoon dur ni beektanii qoraantu ibidda keessa raa inni waa hoolaa ta'e re'ee ta'e waa fuudhuu seennaan ka ibidda bira taa'u ibiddaan